Kateeti. Muhammad Ibrahim Jaama Araddaara Barakatteeti. Jiraata Araddaara Barakatteedha. Bishingaan sunu gizee sila hawaasni itti gabareen itti fayyadama jee waan biqiltuun hin jirre jecha namni itti waan saadhaan fayyadamuu hin danda'u. Rooba dharkatu. Amma immoo egaa biqiltuun tun dhufte gabareenis hawaa rooba haalaan harkachaa jira. Biqiltuun namaaf dawaadhaan namni isiif dawa. Wal tajaajilaa jira jechuu isaan lamaanuu. Namni tokko jiruudhaan isaan tola biqiltuun tola. Haduu awwaalchi isaan tola. Kana barbaachisaadha. Biqiltuun immoo gizee biqilte rooba sirriitti hawaasaaf nama harkifti jechuudha. Qilleensi faallamaanis as keessatti dharkamu. Hojjechaa jirra jechuudha. Ilaa dhoqqee mataarra baadhaduutti dhoqqee biqiltuu tan baadhadee asitti dhaabaa jira. Ammas ganaa fuula duraas waan isiin nu gootus agarree jira. Waan isiin gizee dhabamte nu gootus harkaa jira. Ganaa fuula duraafuu waan itti fayyadamaa turre jecha itti yaaddanne jechuudha ganaa. Kan kiyya Andaala Mindaa Anjaanii gaheen hojii kiyya abbaa deemsa hojii qabeenya uumaa ka'anaati jechuudha. Baroottan darban kana keessatti hojiin hojjetame tarsiimoo mootummaa baase kanan itti fayyadamuudhaan sosochii bal'aa uummata biratti gahuudhaan hojiin gaariidhaan eegumsa biyyee fi bishaanii hojjetame. Ergas immoo hojiin eegumsa biyyee fi bishaanii hojjetame sun haala gaariidhaan bifa waan haaluma agartan kana baayoloojikaalaan deeggaruudhaani baayoloojikaalaan itti deeggara biqiltuu adda addaa kan naannoo isaaniif taa'uu danda'u ka biyya keenya jechuudha. Kanaaf sanumaan itti dhaabaa turre jechuudha. Kanaaf uummannis ittiin maal goone nuti tuttuqa irra bilisaa goone jechuudha. Tuttuqa irra bilisaa goone booda san booda maalitti goone hojiilee eegumsa biyyee fi bishaanii istiraakcharoonni jiidhaa qusatan itti hojjechaa amata tokkotti erga hojjennee booda san booda immoo biqiltuulee adda addaa achitti kan naannoo sanitti ta'uu danda'u jennee addaa bafnee bakka kanatti kanaatu bu'aa qabeessa ta'a jenneeti kan itti achi keessatti kan itti dhaabne jechuudha. Garuu immoo bakka tokkotti hanqina haa jiraatu malee guutuun isaa bifa latiinsaa biqiltuun keenya parsantiin 75 ol akka jirutti kan itti isinillee deemtanii akkuma laaltan kanaati. Waan dhaabame san uummanni bahee kunuunsa akka jirutti fi horiirra achi keessatti itti dhorkaa akka jiranii fi akka kunuunsaa jiraniiti kan itti ilaalle jechuudha. Latti akka ana keenyatti hojiin bal'aan hojii kunuunsa qabeenya uumamaa itti godhame irratti himaadhaan ijaaramuun ni jira. Garuu hanqina bal'aatu achi keessatti akka jiruuti. Garuu hojiin hojjetame bakka sanatti immoo akka jiruuti. Garuu uummata bal'aa sana guutuun isaatti akka hin geenye. Garuu immoo kanarratti itti deemnee ta'uu isaati. Akka ergatti ani karaa uummata keenya tokko waan hojjetan san sirriitti akka kunuunsaniiti. Erga kunuunsan booda bu'aa isaaniillee dhandhamuu qabanii jechuudha. Waan misooma sulula gaararratti hojjetame immoo ooruu dhuunfaa irratti illee deemanii akka kabira waan gaararratti hojjetame ooruu dhuunfaa irratti biqiltuunis dhaabuu danda'a, nyaata horiillee dhaabuu danda'a. Kanaaf waan kana aktiivitoonni hundinuu achi keessatti deemanii waan gaararratti hojjetame sun ooruu dhuunfaa irratti illee akka hojjetan. Kabira dargaggoonni illee akka waan kana kunuunsanii akka qabatan. Dhalootaa fuula duraaf illee akka dabarsu.